Oke, kan jirtan barattoota keenya nagaa fayyaadha. Nagaa qabdan alhamdulillah. Kun barnoota afaan Oromoo kan sagantaa yeroo hunda waraabamee isinii darbuudha. Har'a kan laallu akkamitti akka qubee afaan Oromoo barreessinu garamirraa garamitti kan barreessinu kan jedhu viidiyootiin isinii qopheessuu yaala. Inshaallah nutti afaan isin jedha. Asirratti irraa eegalla. Akkana barreessina asiin doosnee akkana gabbaasni san booda dalga akkana sirarra argannaa jechuudha. Ergasii ammoo baa hajoo akkana gadhoosnee kaanee erga dhoosne booda akkanatti yeroo sadii akkanuma lakkoofsa sadii barreessitu akkasitti barreessinaa jechuudha. Caa hajoo akkasitti bannaa jechuudha. Daa hajoo ammoo akkanatti gamana bannee ergasii kaanee saraara ta'u akkana gidduu binnaa daa jechuudha. Inni itti aanu eedha akkana gassaraara dura ergasii ammoo dalga asiinis saraarraa asiinis garaa jidduun doosna asiinis garaa jidduu gara jalaa kanaas doosna jechuudha. Jennaani inni itti aanu faadha akkanatti saraara tokko gaddoosna ergasii asiinatti mataa kana ni doosna jidduu irra tokko akkasi doosna jechuudha. Inni kun faadha. Itti aanu gaa barreessuudhaaf akkasitti ni marraa xiqqoo asiin akkatti ol qaba. Erga marre booda kana booda isa kana mataa akkanatti gaa barreessine jechuudha. Inni itti aanu haadha. Haa barreessuudhaaf saraara lama wal maddii akkasitti walirraa siisinee goona. Ergasii saraara lamaan kana saraara dalgee tokko wal qabsiifna akkanatti. Inni kun haa jennaan jechuudha. Ergasii immoo hiika jennu saraara tokko akkanatti dheeraa ni doosna. Mataa gubbarraas akkasitti dhoyinaa jalarrallee akkasitti dhoyinaa jechuudha. Inni kun hiidhaa jechuudha. Inni itti aanu jaadha. Jaa jechuun saraara tokko akkana gubbarra ni baqaqfannaa. Ergasii saraara tokko kana akkana jallisna jalarra. Jaa goona jechuudha. Itti aanu kaadha. Kaa immoo saraara tokko akkasitti doosna. Ergasii tokko akkasitti tokko kanatti irraa baasna. Tokko asiin itti finnee tokko immoo asiin akkatti irraa gabbaafne kaa jenna. Laan ammoo saraara tokko akkasitti doosna. Erga saraara kana doosne booda luka isaa jala saraara tokko dabala. Inni kun laadhaa jechuudha. Maan itti aana. Maan immoo akkasitti doosne saraara tokko ergasii saraara tokko maal mataa gubbaa akkasi badannee asiin ammoo saraara tokko akkasitti ol baannaa. Ergasii immoo saraara dheeraa tokko kana gaffina maa barreessine jechuudha. Okay. Ammoo naa barreessuudhaaf tokko saraara tokko as ni goona tokko asiin akka gaduu ni goona isa biraa immoo asiin akkasitti inni kun naa jechuudha. Inni kun naa jennaan. Oo barreessuudhaaf ammoo akkanumatti gamanaanis walitti zeeroo akkanatti akkanuma gamaa gamanaa golboo walitti fitutti goona jechuudha. Paa barreessuudhaaf saraara tokko akkasi ni goona mataa isaa kanarratti akkanuma oo barreessutti akkasi goona. Inni itti aanu qaadha. Qaa barreessuudhaaf ammoo asii sanarratti gamanatti akkas ni goona saraara tokko asiin qaa guddaa barreessina asirratti dhiisti qaa miti asirratti akkasiin ni barreessina. Erga kana barreessina akkasitti oo barreessinee akkasi dhoosna garaa isaa jidduu akkasi garaa jidduu dhoosne qaa jennaan. Raa yoo barreessuu barbaanne saraara akkasi ni barreessina. Ergasii immoo asiin akka inni finna erga akka finne booda paa fakkeessine asiin kanarraa akka gadhoosna saraara tokko raa barreessine jechuudha. Raa kana barreessine jechuudha. Saa barreessuudhaaf ammoo asirratti akkasiin dhoosna. Ergasii achi jidduu kana dhoosna. Ergasii akkasii gannaanneessine akkana gamana deebisna duubatti jechuudha. Akkana caa barreessinee kaanee caa'uma kanarraan akkanuma daa barreessuutti gamana akkasitti deebisna. Saa barreessine jechuudha. Taa barreessuudhaaf ammoo saraara tokko dalgee akkasitti barreessina. Saraaruma kana jidduu isaa walakkaa isaatiin akka gadhoosna taa barreessine jechuudha. Uu barreessuudhaaf ammoo isa kana asiin saraara tokko gadhoosna. Dalga akkasitti godhoosneetti samboo saraara tokko dheeraa isaa oleedha akkasitti finna. Uu jennaan isaan kana. Vaa barreessuudhaaf immoo kajallabbaa kun hin jiru akkana ni dhoosna. Saraaruma kana lamaan waliif finna asitti vaadha jechuudha. Amma yoo uu fudhanne asitti saraara tokko jira jalqaba asitti immoo saraarri hin jiru isuma lamaan fuuldura nama kanaa waliif dhufaa jechuudha. Waa itti aana. Waa saraara tokko akkasiin dhoosna. Tokkummaa asiin oloo ni dhoosna. Isa tokkummaa akkasii gadoo ni dhoosna. Isa biraa immoo akkasii tolee waa qaa barreessuudhaaf saraara tokko dalgee akkasiin dhoosna. Tokkummaa kallattiin hawwaasa xaamuru akkasiin dhoosna jechuudha.
barreessine yaa barreessuudhaaf ammoo akkasitti tokko ni dhoosna isa tokko immoo akka labbaa deemu isuma kanarra qaxxaamursu yaa sana booda zaa barreessuudhaaf akkasitti dhoosna tokko isa kanarraan akka gadoofne isa gadoofne kana gara jalaatiin akkasitti dhoosna jechuudha inni kun zaadha jechuudha. Okkee barattoota keenya kun qubee gurguddaa akkamitti akka barreessinu qubee afaan oromoo jalqabarraa kaane qubee gurguddaa akkamitti akka barreessinu akkaataa boca isaatiin kan waliin ilaallu jirudha. Amma itti aanee qubee xiqqaa barreessinaa jechuudha. Qubee xiqqaa afaan oromoo kan hordofaa qubeen xiqqaan a xiqqaarraa eegalla a akkasitti zeeroo godhan ergasii immoo bakka kanaan akkasi irraa gadhoosna saraara tokko akkasitti xiqqaa tokko irraa baasna jechuudha. Baa godhuudhaaf immoo akkasi saraara tokko dhoosne sammuu jala irratti geengoo takkatti marra baa jennaan. Daa barreessuudhaaf immoo daa xiqqaa saraara tokko akkasi dheeraa barreessine gama bitaa kanaan geengoo tokko jala marraa jechuudha akkasitti. Barreessuudhaaf immoo akkanatti caa akkanuma barreessutti caa nasitti ni hafee baa caa nasitti hafee soo dhidhiifama caa akkanatti geengoochi banna gulbuna isii daaka barreessina san booda barreessuudhaaf immoo daa barreessinee jira waan ta'eef caa barreessinee sana booda caa kana mataa gubbaa isaa xiqqoo kana walitti jennaan. Faa barreessuudhaaf immoo saraara tokko akkana goona akkana ergasii aseetana tunne faa xiqqaa tahaa jechuudha. Mataa isaa konyeessinee san booda garaa jidduutti qoqqattuuna faa barreessine gaa barreessuudhaaf ammoo asirratti zeeroo kana keenya san booda zeeroo tanarraa akkasi gabbannee akkatti yoo barreessines ni ta'a. Gara biraatiin akkatti erga barreessine booda akkatti deebinee asiin zeerootti marra asiinis zeeroo qaba isa kanarraa gubbaanis zeeroo qaba yookiin akkas godhuu dandeenya. Zeeroo jechuun gaadha kun gaa xiqqaadha. Haa xiqqaa barreessuudhaaf qubee dheeraa tokko ni barreessina sarara dheeraa ergasii immoo sarara kanarraa akkasitti baafnee laayinii tokkochi baafnee laayinuma kana maal goon asumaan gaduu likkii miila kanaatti gurguddeessinee akkasi barreessinaa jechuudha. Haadha ii barreessuudhaaf ammoo saraaruma tokko akkas goone gubbaa isaarra akkasitti hidhatu qaata ii jennaan. Jaa barreessuudhaaf saraaruma tokko akkasitti gaffannee miila isaa tokko akka jalli miila isaa akka jalli booda gubbarra ii akka itti jaa goona jechuudha. Kaadhaa itti aana dheeraa tokko akkuma kaa guddaatiin wal fakkaata akkuma akkasitti akkasinitti finne akkasiin irraa gad dheeressu kaa jennaan. Laa barreessuudhaaf immoo akkasumatti laayiniin kun akkatti kophaa yoo ta'e laa jennaan. Laan kanuma bakka waan biraatiin daballu. Maa barreessuudhaaf immoo maa xiqqaa akkanumatti finne akkanumatti san booda asiin akka barreessine asumaan ol bu'annee asuma gaddeebisa maa jennaan. Naa barreessuuf ammoo golboo gaddeebina akkatti. Oo barreessuudhaaf ammoo akkasitti waliin naannesine keenya jechuudha. Faa barreessuudhaaf akkana gad dheeressine faa guddaallee wal fakkaata waan ta'eef akkasitti garuu miilli isaanii xiqqaataa faa jennaani. Qaa barreessuudhaaf ammoo golboo akkasi keenye san booda golboo sana akkasi wal gaxxeeffannee bakka kanaan laayinii tokko isaan lamaanuu tokko akkasi gaffine qaa barreessine jechuudha. Karaa biraatiin qaa inni raa barreessuudhaaf raa xiqqaa sarara tokko gad dheeressine bakka kanaan baarkootti goona. Baarkoo asiin akkasi baarkoo raadha jechuudha. Saa barreessuudhaaf ammoo akkanatti asumna akkanuma caa barreessuu goone san booda immoo bikkuma sanaan akkanuma daa barreessuu jala kanarratti akkanuma gamana golboo godhu golboo lama ta'uu walitti dhuftee jechuudha. Asiinis golboodha asiinis golboo saadha jennaan. Taa barreessuudhaaf immoo saan guddaa fi xiqqaalleen akkuma tokko barreessu garuu irra xiqqaa ta'e galaalamu. Kaan ammoo taa xiqqaa yeroo barreessinu akka dhoosneeti ergasii immoo maal goona bakka kana keessa akkasii murra. Inni taanu saataa uudha. Uunis xiqqaatu malee uu xiqqaadhaa wajjin uu guddaa wajjin wal fakkaata. Akkana saraara tokko jalba goone akkasitti uu xiqqaa. Baan ammoo akkuma baan reefu san akkasi gad dheeressine akkana laayinii gamaa gamanaa waliif isa kanaa wajji adda wanni godhu jala irra xiqqoo laayinii qaba.
sarara akkana waliif fidu qaba sarara olii kana lamaan kan waliif fidu qaba kun ammoo sarara lamaan kana waliif fidu qaba ufumaa dhufee wal tuqa jechuudha sarara jala kanarra deemu akka kanatti hin jiru baarratti waadha waan ammoo akkuma reefu laayinii tokko akkatti hin dhoofanna ergasii tokkollee akka hin dhoofanna isuma kana biraan tokko gadoo uuna amma kanaa wajji wal qixa dheeraa tokko akkasi godhan waa jennaan ta'an ammoo akkuma reefu tokko kan labbaan dhoofna tokkos ammoo akkasi labbaan dhoofna ta'an kanuma guddaa wajji wal fakkaataa irra xiqqaata yaadaa tafee yaan akkuma kana akkana gooneeti isa kanaas labbaa akkasii akka gurguru yaa kaan ammoo zaa argachuudhaaf akkasi laayiniin dhoofna laayinii kanarraa akkasi gamananii finna ergasii kanarraa ammoo akkasi labbaa kadii zaa arganne jechuudha. Okkee barattoota keenya akkaataan itti qubee barreessan boca isaa irratti hundaa'uudhaan bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Qubee xiqqaa guddaa haala kanaan barreessina waan ta'eef isa kana gaa bifa kanaan barreessaa deemtanii jechuudha. Inni itti aanu fakkeenyaaf qubee dachaati jechuudha. Qubee dachaa akkamitti akka barreessinu waliin ilaalla. Qubeen dachaa gurguddaa qaba. Caa guddaa fi haa guddaa akkasitti gadheeressinee walitti barreessina. Ergasii ammoo dhaatu jira. Daan akkasi golboo goonee keessa akkasi gabbaasna. Haa ammoo sarara lamaan wal maddii goonee sarara lama kan maal goona wal qunnamsiifna jechuudha. Dhaadha. Ergasii ammoo naa fi yaadha. Naan ammoo sarara tokko akkasi dhoosne tokko kanatti dhoosne isa kanarraan tokko akkasi dhoosne inni kun naadha. San booda yaa barreessu tokko akkasi dhoosna kaan ammoo labbaa akkasitti nyaa jennaan. Phaa barreessinaan phaan ammoo phaa fi haa irraa dhufa. Phaa kana phaa sarara tokko akkasi gadhoosnee ergasii golboota akka gubbaarra hinti isaa kanarra akkasi bu'u. Haan ammoo akkuma reefu barreessine sarara lamaan sarara biraatiin akkasi wal qunnamsiifnaa phaadha. Inni biraa shaadha. Shaan saa fi haadhaan wal qunnama. Caa akka nama barreessuutti akkas jennaa. Saa barreessuu deemna waan ta'eef amma caa barreessine ergasii caa'uma kana miila isaa akka gamana qabu saa ta'ee jechuudha. Sana booda ammas haa barreessuudhaaf akkana goona. Isa kana ammoo haa lama miila lamaan isaa kana garaa jidduu isaa wal ciisnaa shaa barreeffannee inni itti aanu saadha. Saa barreessuuf taa fi saa barreessina. Taa gaa barreessuuf akkasi laayinii kana sarara tokko dheeraa dhoofannee gubbaarra immoo akkasi barreessina. Ergasii ammoo saa barreessina. Saa akkuma ammaa kanatti akka nama caa barreessutti akkasi barreessinee kaane laayinii akkasi jala deemu kana akka nama daa barreessutti as deebifna. Saa barreessinee jechuudha. Inni itti aanu chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, saa meeqa barreeffannee tokko lama sadii afur shan jaatu nu hafe zaa fi yaarraa kan dhufu zaan gaa asii kanatti yeroo deebinu zaa akkanatti sarara tokko ni dhoosna sararuma kana akkasi gadoo ni dhoosna miila isaa jalaas maal goona akkatti labbaa dhoosna jechuudha kun zaadha. Yaa barreessuuf ammoo sarara tokko akkasi dalgee ni dhoosna sararuma kana kan qaxxaamuru kan tuqeetuma dabru tokko akkasi ni inni kun maal jennaani jaa jennaan jechuudha. Jaa qubeen dachaa afaan oromoo keessatti bifa kanaan barreeffama jechuudha. Kan itti aanu qubee dachaa xixiqqaa waliin ilaalla. Inni sun gaa caanis caa xiqqaa irraa dhufa. Caa xiqqaa yoo jennu akkasitti caa xiqqeessine kaan ammoo xiqqaan isa kanaa fi laayinii tokko ergasii akkas sararree akkan caa jennaan. Dhaa xiqqaan ammoo daa xiqqaa fi haa xiqqaa irraa dhufa. Daa xiqqaa jechuun laayinii tokko sarara tokko asi dheeraa tokko dhoofne san booda jala isaa akkasiin mara. Ergasii immoo haan akkana laayinii tokko finne isa irraa xiqqochi baasne miila isaa akkasii qaqqabna. Kun dhaadha. Inni itti aanu nyaadha. Nyaan gaa naa xiqqaa fi yaa xiqqaa irraa dhufa. Naa akkasitti golboo isaa gad deebifna naa xiqqaa jechuudha. Achi booda immoo maal goona yaa xiqqaa barreessina. Yaa xiqqaan akkana gooneetti ergasii akkasitti nyaa xiqqaa jennaan. Nyaa xiqqaa barreeffanne nyaa xiqqaa barreessine jira wantoota keenya.
amma paaxiqqaa barreeffannaa jechuudha. Paaxiqqaan paatiqqaa fi haatiqqaa irraa dhufa. Phaa barreessuudhaaf phaa akkas gad dheereffannee geengoo mataa gubbaa irratti goona. Ergasii immoo haatiqqaa barreessuuf laayinii akkas barreeffannee akkas dhoosnee akkasitti daballaa jechuudha. Phaa jennaani. Inni biraas shaadha. Shaa barreessuuf immoo saa fi haadha irraa barreeffama. Saatiqqaa fi haatiqqaa irraa dhufa jechuudha. Saatiqqaa yeroo barreeffannu akkuma golboo godhuutti akkas goona. Ergasii immoo golboo kana maal goona akkas gargas deebina. Saa barreeffannee jechuudha. Inni itti aanu immoo saa barreessinee amma saa biratti maal daballaa? Haa biratti daballaa jechuudha. Haatiqqaa. Haatiqqaan akkuma reefu barreessaa turre laayinii tokko dheeressinee ergasii irratti qochisisaarree akkas goona. Shaa barreessinee jechuudha. Okay. Inni itti aanu saadha. Saa barreessuuf taatiqqaa fi saatiqqaa irraa dhufa. Taatiqqaa jechuun laayinii kan gaffinnee xiqqoo jallifne jala. Ergasii garaa isaa jidduu akkasitti uwwina. Taatiqqaa goone saa barreessuuf akkuma ammaa kanatti akkasii caa goone sanboota caa kana miila isaa akka gamana deemna. Isa kana saa jennaanii jechuudha. Okay. Inni itti aanu jaadha. Kadhuma jaadha. Zaa xiqqaa fi yaa xiqqaa irraa dhufa. Zaanga akkuma tokko barreeffama. Laayinii tokko akkas ni dhoosna. Isa kana immoo akkana gannifna. Isa kana erga labbaa akkas finnee booda miila isaa akkas jallisa. Zaadha. Ergasii immoo yaa barreessuudhaaf akkana ni finna. Kana immoo akkasitti yaa jennaan. Dachaa xixiqqaa chaa dhaa nyaa phaa shaa tsaa jaa isa kanaa jechuudha. Okay. Hayyee barattoota keenya barnoonni keenya har'aan tanaa kana fakkaata. Viidiyoo garaagaraa akkanaatiin inshaallah hamma walitti deebinee barnoota karaa itti funutti hordofaa sirriitti barnoota kana hordofaa barreessaa akkaataa isaa baraa isiniin galatooma.